akkuma beekamu gaa mareen gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana mareen kaafaawwadhaa fi abaa'oo magaalaa Finfinneetti maree gaggeessaa jiru jechuudha odeeffannoo akkasii qabna. Maree kanarraati ati akka xiinxalaa siyaasa Oromoo tokkotti maree kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana yookaan jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomne. Aan akka kiyya yoo nagaa fattan Abiy Ahmed aangoorra jiru mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kan akka achi hin geenyeef gaafa dhayinii irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleef ture koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootis gama abaa'ootis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi dubbiin amaara Oromootuun gadi fagoodha mariidhaan jenneeti eegalle bulee cuufaa isaan keessaa kan namni jiru ofee dhaamsi amma Oromoon wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaa hayyuun Oromoo beekan Oromoo irra bichaate gaaddisa Oromoo gadhaabu kuudee kanarra godhuuf deeman jee garagalche hidhaa baana amal sadeen isin calli jettan kana yoo xiqqaate innisheetif lama kanaan keessa hirmaatee ture tokko marii Oromoof Amaaraa lammaffaa fuuneeti ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasadara ta'ee DC dhufe kana inni ministeera ture Alamuu Simeewaa keessa jiran Dr. Biqilaa fa'aa keessa jiran mootummaarraayis mormitootarraayis Amaarrii fi Oromoon ni jira jedhamu kan biyya jiru hundi waliin gahee gargaarsa gamaa gamanaa barbaanne US irraayis UK irraayis Poolaand irraayis finne marii goonee jechuudha. Marii eegalle warri akka kiyyaa guyyaa keessa jiran inni baara jenneetti keessaaf ne duumaa gargaara. Marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faannoo jedhamu sun hin jirtu. Fincilli kun hin jiru. Amaara keessaa warra achi hirmaatu hidhaa mootummaa deemee warri mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha. Ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessaa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Taanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeneeti tole jee harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollee duchisiisee diige. I, Jawar Mohammed, do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace. In qabu jeetin murtee fedhee jira. Hanga inni jirutti fumaan jiru mariin hojii uumuu qabu. Ana kiyyatti mariin godhamuu qabu Oromoo jidduutti. Saba biraa jidduutti mariin godhamuu qabu. Abiy booda tokko Abiy nu fuudhee akka hin kunne akkamiif irraa gochiifna. Lama Abiy booda daal gaafila reefu qaafta waa'ee mooyyale sun fanji mallataan nu kaa'e. Kun sandaran biyya adda facaaseetu waliin naqee biraa deemu deemu. Isa booda namni keenya biyyi keenya kooliin fil. The discussion should be, we shouldn't really waste our time with him. The discussion should be how to save our people and our country from Abiy, how to ensure there is no further disintegration after Abiy. Discussion should be about post Abiy. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kana tattaate malee namni gurbaan kun hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaa'anii mana bichaanii dhaqanii waan tokko tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na bareen abaariidha. Manguddoonni waan ifi yaadaniitu warra daldalaa inni dala'iina. Isaanii soo taate haa deemanii nutillee
ni deemna garuu teenyee nageenyi sheekaan irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa caaluu kan akka haftan maaliif hin dubbanne beektanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin maallaqa si jalaa bade hattuu si jalaate wajjin barbaaduudha. Namuu ni beeknaa bara. Eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu. Amma maaksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii ni beektanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin sodaachisuuf hin lukkiseen naanna waraana keessi waraana. Kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti. Tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun bahuu qaba. Lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabxee hin beektu har'allee qalbii hin fayyine. Hayxisuun bifa Oromoo haqa deebisuun Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators. Hangan youth, my objective, top, sirni akkasii, haalli siyaasaa akkasii akka uumamu. Abaddan lubbulleen jiraachuu baatan warri waan san hojjete qabrii isaanii irra teenyee yakka isaanii itti mudateen. We will do that. So ammaaf obsa hin irraanfatina. Hin irraanfatina. Garuu immoo muddamina. Justice requires patience sometimes. Gara Naam Salamaa Magarsaati obboleettii dabarsite. Dhaga'ee yeetiin abdadha. Haala biyyi teenya uummanni keenya amma jiruun cal'isuun ulfaataadha. Yeroo jeneraalonni namichi guyyaa tokkotti ajjeesuu danda'u, dhabamsiisuu danda'u, gadi ba'anii dubbataa jiranitti namni biraa cal'isuu qabu. I agree with you. Lammaa qofaa miti. Manguddoonni obbidoo inni ifirraa harcaasee kaleessa as yaamu sun gadi ba'anii dubbachuu qaban. Kaleessa alagaa jala ta'anii yakka isaan dalaganii afoo naa illaa jennee dhiifneef. Har'a isaaf buusa baana jennaan madaa kaleessaa nutti qotuudha. Ata minimum manguddoonni obbidoodhaa gadi ba'anii no karaan dhuunfaan barnuu himanii hundi isaanii. Gadi ba'anii karaan madaa uummata kanarratti yeroo dheeraa raawwatan itti fayyadaniin keessaa tokko karaan itti toobatan keessaa tokko gurbaan kun hin ta'u osoo jennuun isinis ni balleessa isiniif hin ta'u jaarmaa keessanii Oromoof hin ta'u Itoophiyaaf hin ta'u kuu osoo jennu ni beekna jedhan osoo hin beekin they did not know who he was. Fuudhanii achirra kaa'anii isaanis facaase biyyaas facaase. Lammaa qofaa miti warri sirna san biyya san keessa jiranis carraa argatanii ni beekanii bara. They are seasoned politicians. Wattaaddara darbii irraa kaase yaadee keessaan guddatanii jiruun muuxannoo isaan barsiisteef biitii tun guyyaa guyyaan laaffataa farcaa haacaa laamshaa deemaa akka jirtu ni ilaalan. Hundi isaanii no, not in my name, not anymore jechuu danda'uu qaban jechuudha. Kana bakka hundatti dhiibbaa wal qabdan isinis. Lafti Oromoo gamaa gamana yaadamtuu laatiitu qalbii sirreessee dhimma kanarratti Oromoo kanaan jedhe Somaaliif Oromoo wal bira dinneeti rabbi araaramu dhaggeeffate dunaa ta'u nawwa cangamaa gamana yeroo Oromoo kana qaqqabinaan jedhe waan jettuun aboo nuti biyyaaf malee biyyeef hin lolle biyyee hedduu qabna haadhamteen dhumtu biyyarra fuulleeffadhaa jedhe sini galaami wanni daangaan gamaa gamanaa ciramtuuf ormaa miti hoo
rakkoo mooyyaleetiis rakkoo maaliif wanni kana uumaa deemu mooyyalee waggaa jahan dabre wanta kan turre maaliif baatii sadan dabre kan uumame wayyaaneen hamtu turte hamtu irraan nurra leenjiftee dhugaa deemte. These are the most destructive group. Taphamma isaan taphataa deemu kana isin balleessa Oromoo. Murni kun Oromoodha yes. Karaa isaan deeman kun kalee Itoophiyaa seef goona tallaaqoo Itoophiyaa deebina jedhaniiti Amaara guuza baafatanii nu cafaqan Tigree cafaqan. Har'ammoo hoggaa jaraan wal lolan nu bira dhufaniiti mootummaa Oromooti jaranii isinitti deemanii abbaa dandee yaala dandee yiwwata irraa ችግር hay nuti maali no Oromoon uummata bilchaataadha amma maal isin hin jaan dhufanii wanni dhufuun jiru biyya san sinitti himu wanni dhufee akkasitti aangoo qabatee maal godhuun jiru amma booda biyya san biitiin uma dhufamte malee kanaaf tapha isaan taphachuu barbaadan tokko ajjeechaan nurra godhamu lolli Oromiyaa keessa dhaabatuu qaba. Primarily kan dhaabatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin negotiate gochuudhaan tokko lama waraanni Amaara keessa dhaabachuu qaba. Kun immoo hayyoota hoggana Amaara wajjin mari'achuudhaan dhimma Tigraay keessa seenanii waliin dhawoo osoo hin taane walitti fidanii araarsuu irratti fuulleffate. Dhimmi Eertiraatis daangaa kee eeggatu daangaa kee hin dabrin hariiroon dinagdee dippiloomaasii keenya seeraaf sirnaan haa dalagamu jechuudhaan kan deemamu jechuudha. Oromoon uummata fadhiidoo miti uummata sirnaan bulu fadhiidoon taphachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma daangaas dhimma biraatti hoggaa kaaftan kanaan wal qabsiisuudha. Fixeetiin jira.